Gaacaa hin gorsanii eelee waqaranii jedha beektaa Oromoon. Maaliif isin Inni waan jedhee jedheef qaba. maaliif isin jedhee keessa turte macaafa lallabaa turte nama barsiisaa turte baasee anillee kallattiin sin beeku yuudha akkasitti piroofaayilii kee akka ittiin dhagaa Akkas jechuun maal jechuudha ni beektaa beektaa. bro? Akkas jechuun maal jechuudha beektaa? Maqaa kee gaga waan jedhee waan wallaalaa jira maal jechuudha beektaa? Ati beekta waan ta'eef si gowwoomsuu hin danda'u. Warra gowwoomsu wajjin haasa'a malee warra macaafa hin beekne akka jechuuti haasaan kee kuni bro. Lakki akkas miti akkas too hin taane maal seete an nama gowwoomsuuf hin deemu baasee Inni nama akkas taanaan na gowwoomsee waliin bu'aa haasa'e argattu sin kaa. qabdu. Akkas taanaan na wajjin haasa'e kaa. Amma ayyee si wajjin haasa'ame amma ati waa tokko si gaafadha ammaani Lakki fakkeenyaaf jalqaba naa deebisi. waa'ee Jalqaba naa abbaa deebisi. Qoy kamaalee siin haasa'an jira mitiyyee. Ati mootu gaaffiin deebisin gaaffitti fiigdaa akkasiin jedhe gooftaan eenyudhaan naan Yesuusii jette. Waaqayyo eenyudhaan naan Waaqayyo abbaadhaa jette. Hayyee sirriidha argatteetta. Yesuusii gooftaadha. Waaqayyo abbaan immoo Waaqayyodhaa jette. Kanaaf iyyuu Waaqayyoo gooftaa garaagarummaa isaa bartee jirta siin jedhe. Irratti walii gallee. eenyuyyuu karaa Yesuusiin malee abbaa arguu akka hin dandeenye macaafni qulqulluu akka inni ragaa hin bahu beektamuun beektu. Sirriittan beeka sababiin isaa maaliif beektaa? Kana beektee ni abdaadha. Ekkoomaaf kan akkoo baay'isuu Yesuusiin eenyu caalaayyuu ulfina rabbi kenneefiin kabaja rabbi kenneefiin aaboo rabbi kenneef hundumaa wajjin kan jaallatu nuyi akka ta'e beektaa garuu nuyi musliimota. Sababiinsaa nuyi karaa Yesuusiin waan baay'ee barreerra. Sababiinsaa inni gara biyya lafaa kana barsiisuu dhufe waa'ee eenyu barsiisuu dhufe waa'ee rabbi tokkichaa barsiisuu dhufe barsiiseeras immoo kanaafiyyuu namni karaa Yesuusiin rabbiin hin barre karaa eenyu bara jettee yaaddaatiyyuu yeroo sana keessa yeroo ergame sana keessa waqtii ergame sana keessa namoonni akka rabbi tokkicha baraniif yookiin immoo akka rabbi inni sagadaafii rabbi inni waaqeffachaa ture akka isaan baranii fi yeroo hundumaa lagarra deemee manarra deemee iddoo garaagaraa deemee lafa walitti qabama namootaa deemeetu barsiisaa tureera. Kanaaf dhaloonni yeroo sana turan baniin Israa'el lammii isaa waqtii sana keessa akka waa'ee tokkichummaa rabbii barsiisuuf kan ergame nama kan biraa osoo hin taane Yesuusin ture waan ta'eef. Kanaaf iyyuu Yesuusin baruuni mindinoo eenyunni abbaa baruuni yookiin immoo rabbiin baruuni karaa Yesuus sana gatii ta'eef. Ayyee abdii galatoomi mee quraana keessaa Yesuus karaa rabbii barsiisuudhaaf dhufe kan jedhu ragaa tokko naa laattaa? Macaafa keessaa usitti maan jira ragaa maal barbaachisa? Lakki macaafa dhiisi macaafa maal goota amma macaafa irraa dhiibitee gara quraanaatti deebiteetta quraana keessaati Yesuus karaa haallaa barsiisuudhaaf dhufe karaa haallaa fi haallaa barsiisuudhaaf dhufe kan jedhu naa laattaa ragaa? Okay, ammati ragaa Yesuusiin karaa rabbii barsiisuu yookiin immoo karaa abbaa barsiisuu isaa atuunatti himtee jirta ragaa irratti ragaa maal barbaachisa? Ragaa isa dhageessetti amani malee bro. No. Inni macaafa qulqulluudha. Macaafa natti lallabdaa maal ati jedhattee akkoo masgiida keessatti akkoo macaafa qulqulluu miti kan lallabamu. Quraanatu lallabama achitti. Amma masgiida keessa jira. Inni amantaa quraana akka waan masgiida keessatti ni amantaa. Akka waan masgiida keessa jirtutti quraanarraati anatti lallabe malee. Dhaggeeffadhu. Waan quraanni koo jedhutti ni amantaa. Rakkoon qabu Yesuus Kiristoos. Waa'ee abbaa kana barsiisuudhaaf waa'ee isaa hiikee ni amantaa waan quraanni koo jedhu ni fudhatta. Wanta dhugaanummaa hin fudhamu maafi hin fudhu. Quraana kootti ni amantaa. Waan dhugaanan fudhaan siin jedhe. Dhugaa hin fudhatta taanaanii dhugaan rabbi tokkicha gabbaruu qofaadha maaf hin fudhatture? Lakki sammanatti hime ammati Yesuus karaa haallaa barsiisuudhaaf fi karaa isaa namatti agarsiisuudhaaf dhufee kan jedhu quraanuma irraa sarara tokko naa laadhumeeti. Maal ammati macaafa kee bira dabartee innati quraanatti ija baasaa jirtuu fi macaafni iyyuu karaa Yesuusiin malee abbaa beekuun hin danda'amu jedhee sitti meera. Isa kanatti maaliif hin amantoti? Inni kun maal si godhe?
Isuma macaafarratti akkas jedhamee jiru sana quraanuma keessaan barbaade malee. Ekkoo isumatti amanii siin jedhan illee kaa isumatti amaniiti karaa Yesuusiin malee abbaa beekuu akka hin dandeenye ergattaman ta'e kanarra maal baxabbatee si obaasan. Isatti jalqaba namani inkooko isa dura itti amane beekta. Bakka erga isatti Amma amantee jechoota ati jette irratti abbaa beekuu jechuun maal jechuudha? Ani- Isa hiikkadhu karaa Yesuusiin abbaa beekuu jechuun maal jechuudha? Mee naa hiikime. inni waan hiikamaadha wanta inni nama wallaalchisu. Mee ni hiiki Nama wanta sirraa waa ifan siin jedhe hiiki. Hiikati waa ifan siin jedhe. ila waanan sirraa barba hiikamaadha. Hiikamaadha waa'ee isa abbaa namni argee hin jiru. Tokkoon qabu. Waan hiikame tokkoon qabu. Karaa Yesuusii malee Oi. abbaa baruun hin danda'amu kan jedhu sun mee maal akka ta'e natti hime. Qoyilaa abdii ko sitti nima inni rakkoon qabuuti. Ekkoo natti Mee himi ishee darbe kaa. maamma isa Iyesuusumti akka inni karaa hallaa barsiisuu dhufee quraanuma irraa naa kenni maaloo abbo. Macaafni kee hoo sitti maa jira quraana maal gootati koi isa addisuun sitti maa jiru dhiiste abdii irraa dhagoomaa barbaaddate addisuun si bira taa'u sitti maa jira abdii irraa dhageessee maal sii godha macaafa keessi qajeelcha qabaasi. Inni macaafarraa sirriidha jechuudha kaa. Sitti maan jira bitire macaafa Inni keerraa karaa Yesuusiin malee abbaa baruu hin danda'amu sababiin isaa waa'ee rabbii isa tokkichaa barsiisuu kan dhufe waqtii sana keessa kan ergame isa gadi ta'ee fi inni immoo waa'ee abbaa barsiisuu dhufe karaa Yesuusiin yookiin karaa isaa abbaa yookiin rabbi tokkicha sana baruu dandeenya jedheen si himaa jira bitire. Ahaa sirriidha jechuudha kaa karichi. Anuu sitti maan jira bitire. Ayyee bakka sirrii argate immoo maafan si gaafadhare sirriirra hin jira jechuudha. Hiika isaa balleessite kaa hiika isaa balleessite maal jechuudha karaa sana jechuun hin jedhee si gaafachaa jira. Waan hiika isaa balleessiteef. Lakki hin balleessine. Hin balleessine bakka sirriirra hin jira ergan ta'ee dhiisi gaaffiin sin gaafuma. No karaa sana jechuun maal jechuudha karaa isa sana malee karaa Yesuusiin malee gara abbaa dhaquun hin danda'amu kan jedhu suni maal jechuudha tumti naa hiikime. Mee akkamitti sii galesiif? Kunoo si himaan jira mitire si'a sadiin immoo si'a afuran sitti meem. Si'a sadii immoo si'a afuran sitti meem. Natti himi. Irra deebiin sitti marakkoon hin jiru akkan siin jedhee. Waqtii sana keessa yeroo sana keessa waa'ee tokkichummaa rabbii barsiisuuf dubbachuudhaaf kan ergame nabiin ergame Iisaa yookiin Iyesuus waan ta'eef dhaloonni yeroo sana jiran yookiin immoo namoonni yeroo sana jiran karaa Iyesuusiin yookiin immoo karaa Iisaa waa'ee tokkichummaa rabbii barsiisuurraan kan ka'e baruu danda'u yeroo sana keessa ergamee waa'ee tokkichummaa rabbii dubbachaa barsiisaa kan ture isa gatii ta'eef hin siin jedha. Ahaa yeroo ammaa kana keessa hin jiru jechuudha. Maal atu jetteedhe namichi. Hin jiru amma. Eessa jira ree? Eenyu inni barsiisu ree amma? Amma moo? Macaafa. Hello. Macaafa isa kam? Addisu kam jirtu? Nagaadhaa waajii. Jirra gooftaa galateeffamaati. Nagaa galata waaqa nagaadha mini. Jirra. Sagaleen kun deebisa fakkaata eenyu biraati? Okay, jawaa'ime jippaas irra jira na biradha. Okay. Gaariidha. Waan amma hinkoonii dubbataa ture irratti to'aasamni natti tola namaaf hinkoonii. Tommiti irraa kaafate yoo raajiin fedha isaatiin haa dabarse waan nama haasaa ture irraatii dubbanne tola gamalachuu irraatii waan jedhu kun dhugaadha moo soba wanta jedhu irratti
gara abbaa jedhu deebi'ee waan ta'eef mee Allah inni tamanu kun abbaadha moo abbaa miti waan jedhu maal ilaalu. Aduh, negara sih betul. Negara sini biu. Kakak baca Allah resmi. Nagaa bultanii hedduu sokkam. Yaa dabalataan immoo Carraa tara haasaa waajjina haasaa jira waan ta'eef suuta warri kaanis erga inni fixe booda haasa'anii itti fufii waaji. galatoomi akka yeroo sanaatti jechaa ture akka yeroo sanaatti kan jedhus